Asiif Israa'el gidduu Gaazaatti deebi'ee eegaluusaa raayyaan ittisa biyyaa kan Israa'el jimaataarraa ibsee jira. Waraanni Israa'el akka jedhutti Hamaas waliigaltee yeroof tolfame cabsee Israa'el irratti haleellaa rookeetii banuusaa hordofee wal waraansirra deebi'ee jalqabuusaa ibsee jira. Sagaleen wal waraansaa gara Gaazaatti deebi'ee osoo jirullee maanguddoonni biyyootii addunyaa lola kana xumuratti tolchuuf mariitti fufanii jiru. Waraanni Israa'el waltajjii miidiyaa hawaasaa kan duraan Tiwiitara jedhamuun beekamu irratti rookeetii Gaazaarraa furguggifame milkaa'inaan gidduu seenee fashalseen jiraa jedha. Haleellaa rookeetaa kanaaf itti gaafatamummaa isaa Hamaas battalumatti fudhachuunsaan dhaga'ameen jira. Ministiriin fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu akka jedhetti haleellaa jimaataarraa raawwatame sa'aatii isaan jalqabaa keessa yoo xiqqaate namoonni 32 du'aniiru. Barreeffamoota Israa'el Gaazaa kibbaa Khan Younis keessatti facaafte namoonni achi jiran nageenya isaaniif jecha gara kibbaatti fagaatanii akka imalan gorsaa jiru. Gabaasni gaazexaan New York Times baase akka jedhutti Israa'el Hamaas ishee irratti haleellaa raawwachuuf akka yaadu dursitee beekti. Israa'el garuu karoora kana hawwii qofa jechuun fudhatama dhabsiifte. Dubbi himaan UNICEF James Elder viidiyoo Tiwiitara irratti maxxanfameen hospitaala Gaazaa guddaa ammallee hojjetaa jiru irraa akka jedhanitti hospitaalli kun salphaatti daa'imman wal waraansaan madaa'an dabalataan fudhachuu hin danda'u. Boombiin hospitaala kanarraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti darbatamaa jira jedhaniiru. Elders akka jedhanitti warri dhiibbaa gochuu danda'an tarkaanfii fudhachuu dhabuun kun daa'imman akka ajjeefaman hayyamuudha. Kana malees kun lola ijoollee irratti gaggeeffamaa jirudha jedhaniiru. Artistiin addunyaa irratti beekamaa ta'e Abeel Tasfaayee kan maqaa The Weeknd jedhamuun beekamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaaf ambaasaadara tola ooltummaa ta'uudhaan fandii namoomaa isaarraa namoota Gaazaa keessatti rakkataniif deeggarsa doolaara Ameerikaa miiliyoona 2.5 karaa sagantaa nyaata addunyaa kenneera. Gargaarsi artistiin kun taasises nyaata meetrik toonii 820 bituun torbaanota lamaaf lammiilee Paalestiin 173 nyaachisas jedhameera. Deeggarsi amma artist Abeel Tasfaayee taasise yeroo baay'ee murteessaa ta'etti kan jedhe sagantaan nyaata addunyaa onkoloolessa torba erga warwalaansi Israa'elii fi Hamaas gidduutti ka'ee kaase Gaazaa keessatti namoonni miiliyoona 1 beelaaf saaxilamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan nyaata addunyaa namoota lammii Paalestiin ta'an 764 qaqqabuu danda'eeras jedheera. Abeel Tasfaayee The Weeknd bara 2021 ji'a onkoloolessa irraa kaase ambaasaadara tola ooltummaa sagantaa nyaata addunyaa kan ta'e karaa sagantaa nyaata addunyaa damee United States namoota beelaan gargaarutti hojii cimaa hojjechaa jiruufis sagantaa nyaata addunyaa galateeffateera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Dalantaa lafa gara magaalaa Wagal xeenaa seensisuu irratti kamisa kaleessaa galgala dhukaasa meeshaa waraanaa dhaqqabeen namoonni 5 ajjeefamu namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaallanneen dabalataan nutti himti. Haala wal fakkaatuun godina Walloo Kaabaa aanaalee Laastaa fi Haabruu irratti dhukaasa meeshaalee gurguddoo dhaqqabeen namoota nagaa irratti ajjeechaa fi miidhaan qaamaa dhaqqabuu jiraattonni ibsanii jiru. Gama kaaniin godinuma Walloo Kaabaa kana keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 16 bara 2016 aanaa Haabruu naannaa Bataskaana Gaattiraa Goorgisitti rasaasi meeshaa waraanaa guddaa kufee tajaajila xabalaa fi kanneen biroo kennaa turanii fi amantootarra miidhaa guddaa fi salphaan akka irra ga'e bulchaan gadaamii sanaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waajjirri koominikeeshinii kan godina Walloo Kaabaa naannoon sun bulchiinsa koomaand poostii jala waan jiruuf jecha haleellaa raawwatame jedhame kanarratti ibsa kennuu akka hin dandeenye hubachiisuun koomaand poostiin haala jiru xiinxalee gara fuula duraatti ibsa kennuu akka malu beeksisee jira jechuudhaan Masfin Arraagee Daseerraa gabaasee jira. Walitti bu'iinsi bulchiinsa naannoo Amaaraa keessaa jiru sadarkaa kanaan kan ga'e rakkoolee walitti bu'iinsa kanaaf gumaachan hatattamaan furamuu dhabarraa kan ka'e ministeerri nagaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Waajirri kun raawwii nuusa waggaa laalchisee mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbataa kan dhimma hariiroo alaaf nagaaf dhiyeesseen walitti bu'iinsi bulchiinsa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessaa hojii isaaf danqaa ta'uu ibsee jira. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa jiran karaa ittiin furamuun danda'amu kan ilaaleen waajirri kun bulchiinsa naannoo adda addaa keessatti uummata waliin waan marii fakkaatu gaggeessaa akka jiruufi ta'us garuu qormaanni hojii kana danqu jiraachuusaa gabaasa kana kan dhiyeessan waajirichatti daayireektara jeneraalaa hooggansa hojii tarsiimoo ta'an obbo Addunyaa Baqqalee ibsaniiru. Gabaasaalee dhiyaate kana booda dhaabbatooti amantii maanguddoota biyyaa akkasumas bakka bu'oota jaarmoota siiviikii dhimmi kun nu ilaallata jedhan bira gaaffileen kan dhiyaatan ta'us koreen dhaabbataa kun sabaahimaan galma sana keessaa akka ba'an waan taasiseef jecha gaaffilee dhiyaataniif deebii kenname argachuun hin danda'amne.
Ta'us garuu gaazexeessota waliin yeroo gabaabaaf kan wal argan ministeera nagaa keessatti deetaa ministeeraa akka ta'an obbo Taayyee Danda'a walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa ituun ka'in dura ittisuuf waajirri keessan maal hojjete jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ennaa deebisan waajirri isaanii haalli bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa hordofsiisuuf dhiibaa jiran dursee akka adda baafatee ture ibsanii yaada dhiyaate kana simatanii deebii hatattamaa ta'uu qabu kennuu dhabarraa walitti bu'iinsi kun sadarkaa kanarra ga'ee jedhan. Walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa kan ilaalinis nagaan furuuf yaaliin jalqabame itti fufuu qabaa jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Amantoonni Kiristaanaa Ortodoksii waggaan sadaasa 21 kan kabajan ayyaanni Aksum Tsiyoon waggaa 4 booda yeroo jalqabaatiif amantoonni 100,000 hedduutiin lafa argamanitti kabajamee jira. Nagaan argamuu isaan ayyaana kana kabajuu dandeenye ka jedhan amantoonni nagaan jajjabaachuu akka qabu ibsaniiru. Ayyaana kana irratti argamuuf jecha bulchiisa naannoo Tigraay bakka adda addaa akkasumas naannolee Itoophiyaa bakka garaagaraa irraa amantoonni dhufan argamanii jiran. Ayyaana kana irratti kan argaman pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka bulchiisa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ayyaanni Aksum Tsiyoon kun mataa ayyaana waggaa kanneen birooti jedhanii warra amantii kana hordofanis ta'ee kanneen biroo ayyaana guddaa irratti argamanidha jedhan. Magaalaan Aksum haala gaariin taane sana keessaa baatee namoonni hedduun walitti dhufuun ayyaana kana keessatti kabajaa jiru ka jedhan obbo Geetaachoon fedhiin dadammaqiinsaa kan akkasii kun itti fufuu qabaa jedhan. Waggaa 3 dura guyyaa kanatti magaalaa Aksum keessatti waraanni Eertiraa miidhaa dhaqqabsiise jedhanis haasawaa isaanii keessatti kan kaasan obbo Geetaachoo Raddaa murtiin haqaa akka kennamuufis ni qabsoofnaa jedhaniiru. Magaalaa Aksum keessatti waggaa 3 dura badii raawwatame jedhamee himannaa dhiyaatu kan mootummaan Eertiraa soba jechaa tureera. Kan mirga namoomaaf falmu Amnesty International magaalaa Aksum keessatti namoonni nagaan dhibbootaan lakkaa'aman humnootii Eertiraan ajjeefamuu gabaasee ture. Rakkoo diinagdee hawaasummaa fi nageenya Tigraay keessaa akkasumas dargaggoonni abdii kutachuudhaan godaanuu fi dirqamuu isaanii beelaanis namoonni du'aa akka jiran ta'u obbo Geetaachoo Raddaa haasawaa isaanii keessatti kaasanii jiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Dippiloomaasii fi gargaarsa namoomaa akkasumas misooma diinagdee irratti gaaffiiwwan miseensota koree irraa dhiyaateef ibsa kennanii jiru. Bafiqaaduu Morodaa dabalataan nutti hima. Sababni waa'ee haala Itoophiyaa dhaggeeffachuu fi hubachuu kun imaammataa fi fedhii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irra darbee naannoo sana irratti qabdu ilaalchisee odeeffannoo argachuudhaa fi warreen seera tuman akkasumas gargaarsa eeyyamanuu fi dhiyeessuudha. Koreen kun kan dursame miseensa mana mareetii fi kutaa Michigaan irraa bakka bu'aa paartii Riippaabilikaanotaa kan ta'an Doon Edward Jamsiin. Tasgabbiin Itoophiyaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi kutaa gaanfa Afrikaa irratti hordoftuu fi barbaachisaa akka ta'e kan dubbatanii Joon Jeems Itoophiyaa keessatti haalli dimookiraasii duguugamaa jiraachuu isaatii fi dhiisuu isaa guddinni diinagdee gaaffii keessa galaa jira yoo ta'e erga waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffame asii waraanni Eertiraa ammayyuu Itoophiyaa keessa jiraachuu isaa waa'ee hariiroo Itoophiyaa Chaayinaadhaa fi Yuunaayitid Arab Imireet waa'ee Itoophiyaan garee BRICS jedhamu isa Chaayinaanii fi Raashaan keessa jiranu keessatti makamuu ilaaluu irratti dubbatanii jiru. Joon Jeemsitti aansuudhaan kan dubbatanii fi warreen ibsa kennuudhaaf dhiyaatanii fi gaaffii kan dhiyeessanii bakka buutuu kutaa Kaalifoorniyaa kan ta'an Saaraa Jaakobs. Waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa erga mallatteeffame waggaa tokko ta'uu isaa kan ibsan Saaraa Jaakobs walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Affaar keessa jiruun sarbiinsi mirga namoomaa itti fufuu isaa dubbatanii Itoophiyaanota gidduutti itti gaafatamummaanii fi araarri akka jiraatu gaafatanii jiru. Itoophiyaan tooftaa Yuunaayitid Isteetsii fi barbaachisaa akka taate kan ibsan Ambaasaadder Maayik Hamer akkana jechuudhaan yaadaa fi gaaffii dhiyaatee fi ibsa kennanii jiru. Over the last year, we have seen significant progress. For example, independent monitors have reported a dramatic decrease in human rights violations. Waggaa tokkoon darbe keessa fooyya'insa gaarii argaa jirra. Gareewwan mirga namoomaa irratti hojjetan Tigraay keessatti sarbiinsi mirga namoomaa haala nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiisuusaa ibsanii jiru. Wanti hojjetamu hedduutu hafa. Humni waraana Eertiraa ammayyuu guutummaatti Itoophiyaa keessaa hin baane. Adeemsi miseensota humna waraana Tigraay warreen uummata keessatti deebi'anii qubachuu qabanu boodatti harkifatee jira. Haalli bakkaawwan falmisiisaa ta'anii ittuu falan argatin jira. Naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti hokkora adeemaa jiruun lubbuun namoota nagaa hedduun darbaa jira. Diinagdee irratti miidhaa cimaatu gahaa jira. Gareen hunduu haala diinummaa babal'isuu, haasaa jibbiinsaa taasisuurraa akka of qusatuu fi siviilotaa fi akka eegumsi taasifamu ni gaafanna jedhan. Itti aansuudhaan yaada isaanii kan kennan bakka bu'aa USAID Taayilar Beelkman akkaataa waliigaltee Afrikaa kibbaa keessatti taasifameen miseensota waraana Tigraay warreen hidhannoo hiikkatanii deebisanii uummata keessatti qubachiisuudhaaf dhaabbanni isaanii USAID'n akka hojjechaa jiru. Itoophiyaa keessatti marii nageenyaa hunda hirmaachisaa ta'e taasisuu irratti USAID'n akka gargaarus himaniiru. Waa'ee gargaarsa namoomaa irrattis yommuu dubbatan
In the spring of 2023, USAID identified a coordinated food aid diversion scheme that prompted us to make the very difficult decision to pause food assistance to Ethiopia. Birraa baranaa keessa gargaarsi midhaan nyaataa haala qindaawaa ta'een gara namoottan isaanii fi hin malleetti dabarsamaa jiraachuu isaa kan irra ga'e USAID haala nama gaddisiisuun raabsa gargaarsaa Itoophiyaa keessatti taasisu dhaabuudhaaf murteesse. Jalqaba ji'a kana erga mootummaan Itoophiyaa haala raabsa midhaan nyaataa irratti hordoffii taasisu waliigalee booda akka gargaarsi itti fufu taasifamee jira. Haala isaa waggaa tokkoo fi ilaaluudhaaf waliigalle. Rakkinichi deebi'ee ni mul'ata taanaan garuu gargaarsa keenya deebifnee dhaabuudhaaf wanti nu dhorku hin jiru jedhan. Fayyadama buufata doonii garba diimaatiin wal qabatee gaaffii ka'ee fi deebii kan kennanii Maayik Hamar muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kan dubbatanii akkaataa karaa daldalaatiin itti fayyadamuu danda'u irratti waa'ee mari'achuuti jedhanii dhimmicha irratti muummicha ministeera Abiyyi Ahmed fi hangafoota mootummaa wajjiniin dubbachuu isaanii ibsan. Dhuma irrattis ambaasaaddar Maayik Hamar marii mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti taasifame ilaalchise akkana jedhan. Now we're involved in talks with between the government and the OLA. Marii mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame irratti amma hirmaannee jirra. Bu'aan barbaannu wanti uummanni Oromootii fi namni hunduu barbaadu argameera jechuu hin dandeenyu. Marichi cimaa ture. Daar es Salaam keessatti torban lamaa fi walakkaa fudhate. Fooyyaa'iinsi argame garuu jira. Rakkina Itoophiyaa keessa jiru isa seenaadhaan wal qabate, isa wal xaxaadhaa fi ulfaataa ta'e karaa waraanaatiin furmaata itti laachuun akka hin danda'amne irra deddeebine garee hundaafuu ifa goonee jirra jedhanii jiru. Agan kana channel keenya urjituu fi nagaan dhuftan jecha akkas oduu guyyaaraan ta'aniif qabannee fi oduu torban kana hanga tokko qabannee isin dhiyaannee jira. Akkuma beekamu marii Taanzaaniyaa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa paartii waraanaa gaggeeffamaa ture irratti biyyoonni Awurooppaadhaa akka Ameerikaa fi Niiwuorkii, Kanaadaa fi itti gaafatamaa gamtaa wanta ummadda Afrikaa kan ta'e Maayik Hamarfaan gama guddaa kan gaggeessaa turani. Kana irratti waan jiru Maayik Hamar guyyaa kaleessaa paarlaamaa Ameerikaa irratti yaada waan taajjabe kannee jira. Akkuma beekamu gama lamaan irraa hanga danda'amutti waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaanis waraanaan galmi gaamu waan hin jirreef furmaanni karaa marii qofa waan ta'eef karaa mariitiin akka mari'atanii gaggeeffamu jechuun dhaamsa dabarsee jira. Akkuma beekamu lollee yeroo ammaan tana eega Taanzaaniyaa irraa marii bilisummaa Oromootii wanti osoo waliin hin galin kan hafee lolli guddaan mootummaa paartii bilchiginaa fi WBO jidduu gaggeeffamuun namoota nagaa, namoota mana amantii hunda seenuu namoota hedduu kan fixaa jirani. Kanaaf wanti kun akka danda'amutti silaa nama amantootaaf itti baatanii